keessummaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Kabajamtuu fi jaallatamtuu haadha manaa galatoonni Naimaa Fuad maqaan koo Zabiibaa jedhama. Ashamaa harka fuunee hordoftoota Fuad Show jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti isin bira haa ga'u jecha eeyyeen yaarrammoo keessummaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Kabajamtuu fi jaallatamtuu haadha manaa obbo Naimaa Fuad isiniin jedhu. Egaa jaallatamtuu fi kabajamtuu obboleettii obbo Naimaa Fuad jechuudha. Diqqoon shakkinaa immoo ammas immoo Naimaa immoo haadha manaa isaati sobeetu yoo akka jedhaa jettu maa sila sisin waan jettan hin abdanu waan taataniif. Egaa mee Zabiibaa daawwattoota hordoftoota baay'eetu jiru as jala kan obbo Naimaa Fuad kana jaallatanu jechuudha. Mee jara kanaanii wal barimee maqaan kee eenyu jedhamtaa? Ati naannoo kamii jiraatta? Fuadii kana maayilii ati haadha manaati moo obboleettiidha moo waan akkasii mee wal bariini mee baay'een egaa yoo na shakkaaranii nan beeka. Ishi galatoonni Naimaa Fuad maqaan koo Zabiibaa jedhama. Ani akkuma beekamu obboleettii Naimaa Fuad na kun beekamaadha jechuudha. Isin yoo hin beeknee fi isin barsiisaa obboleettii tiruu haadhaanis abbaadhaanis tokko kan ta'an jechuudha. Innaa kan hin jiraadhu asuma Jimmaa Abbaa Jifaarii kan biraa waa'ee jireenyaa yoo jenne maalitti fufnare? Ayyee ulfaadhu jirris illee akka siif deebisanu yookaan immoo abdii guddaan qaba. Eeyyeen Zabiibaa ati qoy akkamitti osoo ani hin fuudhini akkamitti heerumuu dandeessetti? Jechuun ati amma fakkeenyaaf natti aanteetu jechuudha kan itti dhalatte ati qoxisuu kiyya waan taateef ati akkamitti qoy dura kiyya bu'uu dandeesse? Waa'ee na dura buutee osoo hin fuudhin ati heerumuu kanas immoo akkamitti ilaaltame ati waan kana? Ishi akkanitti ilaalu durbii sulumaayyuu jechuudha. Nuyi umurii kan keenya gabaabaa waan ta'eef gabaabaa kan isin jedhu duutu hin ta'in hammi nu itti deenyu dhaabbataa waan ta'eef nu yeroodhaan heerumnee yeroodhaan da'uu qabna. Kanaaf kan dhiiraa yoomiyyuu waggaa meeqayyuu taataniyyuu ilmoo argachuu akka dandeessan eenyu nuun beeka kan keessan. Kan keenya immoo waggaa 40-45 yoo darbine ilmoo argachuu waan hin dandeenyeef durbii sulumaa si'aan karaa daarii yookiin immoo gara gaa'ilaatti deemuu qabdi jechuudha. Kanaaf hin sardamee si dursee eeruun. Ati amma nama fakkeenyaaf ani amma waggaa 60tti ilmoo argachuu nan danda'a jechuudha? Dhibbattuyyuu argatta. Amma kunuu akaakaan keenya akkuma beektu waggaa 130 ta'aniiru. Eeggadda ilmoo argannaan deemnee eebbifneerra jechuudha akkuma beektu sana dhaqnee. Sirriidha garuu obbo Naimaa Fuad kun amma bar dulloomaniiru bar. Jechuun dulloomaniiru amma mataanis tokko akka moolaa'uu ta'eera harri illee baaseera kana booddee ilmoo argachuun dirqama. Egaa akkasitti kaakuna Zabiibaan amma heerumtee waggaa lamaan hadhaatiin heerumtee amma kun ilmooyyuu argattee jechuudha. Suuraas illee akka gadhiisaa turetti jechuudha. Amma inaaffaa yoo ta'e ani maaliif ilmoo dhaba waan jedhuun falmii kaasaa jira beektaa yeroo baay'een. Kanaafuu shamarran waggaa 40tti hin dhaabdiidha da'u. Kan keenya yoo baay'ate amma 45ti. Sanuyyuu abbaa tokkoof kan kennamudha kun. 40tti kan dhaabbatu jira. Kana jennaan kan kee homaa rakkoo hin qabu garuu amma ta'e immoo itti jajjabaachuu qabda. Akkuma ati jettu umuriin kee bicumatatti achi siquu deemaattee wanta kanaa edumeenis achi deemaatte waan ta'eef itti naa jabaadhu siin jedhaa nuttis hin tola ati nuu fuutee ilmoo argattee nuttis haadha keenyattis hin tola jechuudha. Ayyee egaa Zabiibaa fakkeenyaaf amma ati kaatidaarii amma argite kana keessatti ijoollee baay'een amma heerumuun sodaatu beektaa fuuchuus hin sodaatu. Balaa isaa caala cinqii isaa caala waan minaamin waan akkasii kana jira beektaa kana sodaanneetu maxxa'u ishii biroo waan akkasiitu nu mudata beektaa yeroo baay'ee
min sodaanna bakka yaani bakka xaaxaa amma ati boobar amma bamna kirralaati kan sukaaraa kenneetta kan aananii kenneetta kan uffata kenneetta kan maal akkasii injetta nan jedha garuu wanti isin beekuu qabdanu akkuma fakkeenyaaf amma qursii bakkeedhaa nyaattu misaa bakkeedhaa nyaattu irbaata bakkeedhaa nyaattu kun ala sana gaafa tidaarii keessa galtu inafa maaliif wanti birrii 100 baastee bakkeedhaa nyaattu malaa birrii 50 nyaatamuu hin danda'a innaa kanaa jennaan isumarraa jechuudha qoxxomnee wacii baafnu kana seeraan itti fayyadamnaan bicuuta innaa waan bakkeetti baasurraa inda'uun bareechee tirfii arganna nuyi kan mucaas baasaa qallaba keenyas baasaa garuu kan bakkee sanarra kan manaa wayya irraayyuu tirfiin arganna jechuudha wanti isin sodaattanuuf hin jiru. Kanaafuu itti galla jechuudha. Itti nuu galaati akkuma ta'e itti nuu fuudhaati ilmoo sargadhaati kunoo bakka akka tankoo kana ta'ee siin jedha waa tokkoon sodaatinaa sodaannaan silumaa sodaataa waraannaan dhiigan bahu jedha Oromoon. Naan sodaatiniiti akkuma kanaan dhaqeetu daariitti nuu galiiti nuu fuudhii ilmoo nu argadhu siin jedha Oromoo qofaa taatu. Waa tokko haa fokkista funyattus maal isa taatu. Egaa waa'ee funyatummaa irratti immoo waan ajaa'iba jira gaafii waan nama baay'eeti beektaa yeroo baay'ee yeroo suuraa keenya waliin kaanillee yeroo tokko Facebook irra gadhiiseen ture lakkii bu'aati kun obboleettii keetii miti waliin fakkaatanu isin firummaadhuma ollummaa iyyuu qabdanu kan naan jedhantu jiru beektaa ani immoo yeroo tokko dubbadheen ture miidiyaadhuma kanarra taa'ee jechuudha. Jaarsi tokko jechuudha akaakayyuun keenyas naan jedhu turanii waan kana dubbadheen ture abbaa jihaad ishee isaa jechuudha. Malaayikaa inni zabiibaa hojjete hojjetaatuma hojjetaa dhaqee utuu inni hojjetu funyaan sii gabaabsee jedhani beektaa. Innaani funyaan sii gabaabbatee innaan malaayikaan tokko fiigaatti dhufe. Maali maal godhaatte innaan intala kana bareechaara jennaan. Intala kana waa hunda sii tolchitee kaatee funyaan sii duraa gabaabsitaa jennaan aariidhaan malaayikaa inni bira taaru jedhan wal keessaa abbaa isaa kana gadachiisee jennaan jedhan dheeratee jedhan. Kan fu'aadoo kootii immoo jedhan tottolchaatuma dhaqee yeroo funyaaniin bira ga'u funyaan isaa kana tasa gadheeresse jedhan. Asuma malaayikaan tokko ammas fiigaa dhufe jedhan hiriyaan malaayikaa hin tolchaasu. Maal jennaan maal namticha kana akkana biriichitee kaatee gurbaa kana waa hunda tolchitee kaatee funyaan isaa maaliif akka dheeressite jennaan qixxeetti qabee irraa qarxab aariidhaan jedhan akkas jedheetan itti maa ture beektaa naa amanuu jennaan. Akkasuma ta'ee haati garaan haadhaa burreedha jedhama. Waadanuu baadhata waan ta'eef ammas ikkoo tokkuma diiminaaf bicuu magaalaa bicuu funyaan gabaabbachuun dheerina malee karaa biraatti tokkuma waan ta'eef baay'ee walitti fagaanna. Dheerinallee baay'ee walitti fagaannu. Tokkuma waan ta'eef. Dheerina waliin caallu isinis baay'ee dheertuudha. Yoo ta'e obboleettii keenya sii kanii wal fakkaata. Siittaan tuun jechuudha. Siittaan tokko. Obboleettii Muniiraa jedhamtu tokko qabna. Isiitti immoo aadde kan dhalattee jirti. Isinis amma heerumteetti. Si seerumteetti kunoo siinuu yinuu dhabuuf baate. Egaa sargii siidheen gaddaayyuu kun asirratti gadhiiseen ture affeereen ture daawwattoota kiyya jechuudha. Mee isin immoo ammas da'uuf kaate maal dhufe? Isinis kunoo amma da'uu nu kaate ammas taraansu qofarra qaqqabeera. Taraana qofa tafe jechuudha. Amma nu jawaan. Taraattiin isinii ulfeessa qaba. Jechuun Taraatti nu ulfeessinii tokkumarraa nu ulfeessi nagaadhumaan seeruma isaatiin nu fidiin siin jedha malee taraattis ulfeessuun hin ta'u. Yeroo baay'ee zabiibaan amma daawwattoonni kiyya baay'ee asirratti na ilaalu yeroo baay'ee yeroon liivii waraabuu isoo viidiyoo adda addaa waraabusi shamarran afuriin fedha beektaan jechuun kun dhugaadha. Tokko qalloo lamaa fi furdaa lama marabaadha beektaa jechuun ganna beektaa biyya keenya jireenya kana jeekaan qorraan jeekaan immoo gubaadha jechuudha. Kanaafuu yoon afur fuudhee amma rakkoo maali qaba jechuun afur yoon fuudhee rakkoo qaba. Isin maaliif masaanuu jibbitu garuu amma abbaan manaa kee tokko asirratti dabalee jaalattaa? Ani hin barbaadu. Anarraa maaltu itti bade nan nyaachisaara nan hubaasaara waan inni barbaade hundaa nan guutaaf waan ta'eef kunoo ilmoo ambassaa kana da'eeraa fi wanti itti badu hin jiru maaliif narratti darrabaa maaliif narratti dabalaa rakkoon isaa maallarraa dhabeeti yoo dhuguma ilmoo da'uu hin dandeenye yoo dhuguma waan dhukkubsattu taate yoo dhuguma waan nama hojii hin dandeenye yoo ta'e sirriidha sana boodatti waan hafe wanti walirratti dadarrabanii afuris fuudhanuuf hin jiru jedha akka kan kootti shamarraanis kanan barbaadanu eenyunuyyuu obbolaan kan koo kan jiranus
namni fedhu jiru. Qobaadhuma nyaachuu barbaaddu. Eh. Jechuun ati amma fakkeenyaaf mucaa yoo argatte ati waa'ee abbaa manaa keetii maaltu si ilaallata? Mucaa kee hammattee wanti hundi sii guutamdhaan mucaa kee hammattee yoo guddifatte maali? Dura mucaa miti kan hin argadde abbaa manaa kan kooti waan ta'eef hammas bootaan an qabu bootaan ilmoodha qabuuf bootaan abbaa manaa kootii qabu adda. Kanaa jennaan masaanuuti tokkuma fuudheetti tokkuma fuudhiiti gaafa siin dadhabde yookiin ilmoo baay'ee deesse yookiin dhagaheera dadhabeera yoo siin jette gaafa sana fuudhuu dandeessa. Gargaaruu jechuudha. Ooma jechuun anis amma koo kan irratti fuudhuu fi ani akkuma isii gargaartuufani mana keessa kana hojii kana waan akkasii mucaa kana illee akkasiin gargaartuufani malee bari wanti adda godhe koo halkan xiqqoo guyyaa tokko wajjin buluusiiti malee kanneen. Isiin ka dadhabeera yookiin immoo narratti fuudhi yoo jette malee dadhabbiisi yoo isiin himatte malee ati akkamitti beektee fuudhuu dandeessa. Ati siluma fuudha fedha qabda malee isiin gaafa dadhabde isiinuyyuu na dadhabeera warra narratti fuudhi sin fuusisa gaafa siin jette sirriidha. Ati immoo amma siin dadhabdutti wanti ta'e irratti fiddee dabaltuuf hin jiru. Ayyee yaada nuu kenniteef galatoomi kaa siistuu keenya yeroo baay'ee ijoolleen baay'een kaa kunooti mucaa sii bareedduu sana nuu kenni kan jettan koomantii irrattis ni jirtu jechuudha. Amma qeerroo baay'ee na gaafatu yeroo baay'ee jechuudha. Garuu abbaa manaa akka qabduudha kan hin kurrifadhee jalatti himu jechuudha. Soddummaa kan barbaadan hundi jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kunooti isiin amma kunoo heerumtee iyyuu ilmoo qabdi jechuudha. Assalaamu alaikum ijoolli qeerroo koo. Qeerroo koo isin baateetti waa tokko waan isinii gochuu danda'u qabu jechuudha. Akkuma obboleessaaf obboleettiitti wal ilaaluu hin dandeenyu. Wal jaallannaa jechuusiiti. Kanaafuu isinin jaalladhaa isinin kabajaa. Anillee jechuudha isinis gara siitiin akkasuma isinin jedhaa jirti. Egaa yaada nuu kenniteef galatoomi jenna gennee keenya jedhaa gaa hordoftoota keenya gaa amma yaada biraatiin walitti dabaluutti turtii gaarii laayikiidhaaf sheera godhanu. Haa godhanu rakkoo. Egaa laayikiif sheera akka gootanu isinitti dhaamteetti jechuudha. Yeroo baay'ee kan kookaasilas balaa buusanii isin godhaa jedhama. Har'a immoo isiitti isin jette waan ta'eef godhaa godhaa. Godhaa. Adda moo mi'aadhaa natu si godhaa lamee mi'aanatti godhaa rakkoon hin jiru. Haadha isin allaala jedhaa jirti. Egaa galatoomaa ulfaadhaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u.